lata kara tokkotti sina garan maalif ani bakka takka yuun jiru ani anuma asliidha nama of danda'ee waan itti fakkaate waan itti amane godhu malee ani gara nama gar takka yuun jiru ani gurraachuma argitu kana anuma nama of ta'ee of danda'ee waan sammuu isaa amansiise godhuu fi nama Jowaariin jaalatu dinqisiisu. Jowaarii fi Jowaar qofa akka karoora politika keessaa Jowaarii ma jaalata. Okay, faarsee bulaa jechuun maal jechuun? Faarsee bulaa jechuun nama fakkeenyaaf ati Kanaadaa jirta $50 dhibba ergitee waan akkanaa godhi jettee hora ergitee addaqee nama tokko arrabsee isuma jechuun faarsee bulaa jechuun saree jechuun saree makayyaatti ergooti. Okay, garuu yeroo ammaa kan irratti xiyyeeffatame warra mootummaa ijoollee mootummaa jala jirtu ijoollee mootummaa faarsisu sana qofaatu faarsee bulaa jedhama. Maaliif? Fitti neebar faarsee bulaa jechuun saree jechuun si jedhe sareen bakka nyaatte loltii hin dhageettu. Okay, arra kaatee ati Jowaariyoon fi faarsisu taate faarsee bulaa ni jaamta moo hin jaamtu? No, Jowaariin hojii isaatti safaarsa malee namni nama kafalee Jowaarii akka faarsu tanduulee nama kafalaan turre namni si kafalullee jiru. Yoo dhugaa deeggartanii faarsita yoo dhugaa awwaaltanii abaarta yoo argatte gamana kanuma akka an beekutti tagaa argite. Saniifuu uummanni usee faarsu sun kafaltii kafalamaaf jechuu usaniiti miti. Eenyu? Jarri bikka biraati mootummas ta'ee kaabinees faarsan ijoolleen hedduun amma ka'anii to'a footoo maxxansanii faarsaniini politikaa keessattis ta'ee akka dhuunfattis ta'ee faarsee bulaa jedhamanii qeeqama yeroo hedduu ijoolleen saniifuu kafaltii kafalamaaf jechuudha. Faarsee bulaan gosa hedduu jira. Faarsee bulaan inni tokko nagayumaan bahee galuuf faarsa warra biyya bulchu. Nageenyuma isaatiif biyya jiraami nageenyuma isaatiif bahee galuuf faarsa. Sodaaf jechuu. Nageenya barbaacha. Okay. Inni tokko mootu yoo waan wayii dalagatee lafaa qabaa san akka hojiif itti mijjatuuf haala mijeeffatuuf faarsa. Faarsee bulaan inni guddaan immootu wanni akka lafaa aballiin waan garagaraa kennameefiif faarsa malee mootummallee na faarsaa jedhee mallaqa namaan kenna. Okay. Wow. Mootummaa yoo ati faarsite dandeettii teetirratti haala si mijeessa. Yoo ati nama biizinasaa taate waan garagaraa. Yoo mootu ati miskiina waa takka qabne taate mootummaa deeggartaa bakka feetra itti nagayaan baatee galtaa baabaan baadee waa jetta yookaan milisha maganda keessa aree kaballaan si oofa yoo ati faarsite. Akkasi gosa akkanaa hedduu qaba. Thank you. Adda nu baastee galatoomne mee jireenya kan kee keessatti wanni si mudatee ati haga ammatti hin daganne tagammachuutis ta'ee tagaddaa ni qabda. Nama jiru jiree mudannoo namni lubbuun jiru hin dhabu mudannoon tiyya baay'ee kam jedhee kamsitti mudannoo baay'ee. Ta yoomillee hin daganne namaaf qoodu barbaaddu yookiin qooddee jirtu amma dura ni qabda. Gaafa dura Suudii tara lammataa deemu dura deemu jaalallee qaba ture beektaa? Karaa dheeraa kanaasi deemnee gaara marbaa kana warris karaa Suudii deemee hin beekaa yeroo nuti asii gaara marbaa jallaa kana olfitee kamisitti gaaratti ol ba'u kaane ijoollee dalagatoo itti dhufee gaafas mobaayiliin akka amma iPhone kun Samsung kun hin jiru. Teessanii fa'aa jennaan M70 fa'aa jennaan jira beektaa gaafas. M70. Abu Shaytaan fa'aa jennaan jira. Mucaan tokko ka bira gorree beelofneetiin Kadir Martuu dhaggeeffata beektaa? Yaa Rabbi hiriyaa dhugaa isiif na qoodde gargar nun baasin ani ka'eeru tokko sirba san sammuu keessaan qabu. Mucaan sirba san dhaggeeffata. Edaan akkatti jaalallee xiyyaara dabamu karaa kana fakkaatu qilee keessa deemaa jira jedheetti mooya si gamatti gaggaragalee ofirra baaraan deemu.
you. Galatoom. Doddoo ajaa'ibaati. Hara gaafii jaalalatti seenaa mee jalqaba asliin bara kam jaalaltiis qabdi. Jalqaba. Eenyu kaasi qabdi. Jaalalli ijoollee baadiyyaatu jalqabaaf dhuman qabdu barra osoo bishaan buutuufaa bakka horii hedduutti wal jaalatta beekta. Okay. Gaafa baadiyyaatti dhalattu akkuma gaafa itti dhalattu guyyaa dhaloota keetii waraqaan siin kennamne gaafa jaalattullee sabuma keessatti bara akkasii jettaa wanni hundi akkana nutti hundaa waan ta'eef ani bara kana jaalatti na qabdee hin beeku kama guddadheetiin shamarran kanaan bakka gaafa sanillee haala teknoolojii wajji deema janaani gabayatti wal argitaa nagaratti eedaa bakka cidhaa fa'aatti abisii kana abisii abbaa lamaa sadii ganda keessa jira baadiyyaatti bifaan eedeetiin dhaboo baatee nagaya gaafatta hin geeggeessitaa obboleessa yoo argite hin dhiittaa abbaa yoo argite waan akkasii malee gaafuma xiqqaatirraan baran beeku. Baran beeku xiqqeenyumarraa dhalaa feete jechuudha. Ay jaalalli akkuma nama kamuu qabdi malee wanni dhiira biraatiin addatti dhalaa feete hin Okay. Galatoom. Karaa haadha seenatti seenaa mee haadha seenaatii wajjin akkamitti wal baruu dandeesse jalqaba eessatti wal barteen biyyatti moo kaayirootti moo eessatti akkamii waliin dhuftan? Haadha seenaa konkolaataa taaribatti waliin dhufe. Taariba eessaa? Isilleen as dhufuuf deemti anillee as dhufuuf deemti. Yaafgoora ta'uu danda'u lamaanuu. Haaya. Konkolaataa waliin dhufee jarri gara nama torbaati nullee nama torba nama 14 walitti fe'ee Suudaan irraa Sahara Masrii kana walitti dhufide. Ani gaafas friendii wayii qaba ispoonsara irraa taatee karaa baaraa kana beektu kanaan deemtu wayiitti jedhe. Haaya. Egaa biyya haaraa takka yoo deemtu barra nama dirruu deemu jala deemtaa imaama qabda. Haaya. Ani nama gaafas wajji deemu nama Jarman kana Faransaay kana biyyoota Awurooppaa kana nama beeku duraan deemuuf yaalee no rakkoo garagaraatti karaa deebi aga Suudaanii aga Libiyaa taatu mucayyoo deemte takka wajjin deema Adamatti wal barannee fireendiitti jira. Haaya. Ani isii wajjin deemaa haati seerallee biyyoota isii wajjin deemti. Shamarran amma nu bira jiran baay'ee kana keessa xiqqashoo nama ija laafuu uffata ijaaba kana Zaaraa kana keessatti uffatti. Tana waayuujjiin deemutuun immootu warri jaalalaa kunillee itti ilaalaa Araboota itti fi gabeettaa surreen deema kan wajji deemu warra magaalatti. Afaan Arabaa beekaa. Mataan qullaa bakka akkasitti Araboonni kun na cinqan dallaalli kun harkaa fudhatu beekta. Haaya. Ani garaa kiyya keessatti bilee takkaa lama kabalamee jiru. Aboo agaan taloo kana wajjin hojjechuu miskiititti tana jana dhiyoo qalbii dhayetti beektaa gilee kaballaa kuufee as deebi konkolaataa irratti. Haaya. Akkasumatti karaa Saharaa Suudaanii kana wajjin dhufnee yeroo dibbara biyya kana gassee magaazanatti illee isin dhuftee nu biraan ta'etti ni ta'u ijoollee kaawwan irraa anaaf isitti dhiyaata. Haaya. Anillee gisee isin nu biraan achi deemtee bakka ijuma rahmataatiin laala beektaa. Haaya. Itti dubbachuuf tabiraa biraa qabda rakkoo karaa deemaa jirtaani. Obbolummaa makanaan itti dhiyaadha akka isin achi hin fagaanne andiskootii godhachuu yaada qaba waan ta'eef gaafa bakka geenu. Haaya. Achiin asin dhufnee as dhufnaan isin obboleettii bira dhayitee obboleettii asii qabdi haati seenaa. Tani wal ta'uu dinnee baaraan deemte amma Faransaay jirti natti fakkaata. Okay. Isin deemna nan duraanuu qalbiin jirtu kana wajjin jira waan ta'eef haala seenaa wal barannee bakka nikaa godhannee haala seenatti wal fuudhu. Yeroo hagam turtanii nikaa godhattan jaalalan? Laa jaalalan waa takka wajjin turre isin obboleettii bira dhuftee akka isin deemte guyyaa wayii kanatti argee itti mee lakkoofsa irraa fudhee eegasii bilbilee fi walumaan haasofnaa
gaafa kaani karaan baaraa kun baarri badee wal fuuna maal godhaa ilmoo malee teennaallee kophaa ta'a kunoo treenditti yabaaran deemte maalmaa jireeni warratti ergadhu naan jette warra isiititti erguuf itti bilbilaa yeroo sani master pilaanii jira karaan cufaadha jedhanii bilbilaa warri tole jedhee nama wakkalatanii nikaa hidhanneetu kararratti malee kararrattu guyyaa lama sadii wal agarra biyya kanatti karaa mana isaanii mana obboleetti isaaniitu karaa. Waaw, maashaallah. Asliin seenaa malee ijoollee biroo qabaa jaan aslii waliigalas ijoollee sadii qabaa lamas qabas tajaan ni jiranii dhugaadha. Asliin seenaa malee nama biraa ilmoo biraa ni qabda. Qaba ijoollee obboleewwan seenaa hin jiru. Durba lamaa fi dhiira tokko qaba seenaa hojii. Eessarraa qabda sanoo eessarraa fidde haati fuutee turte bultii keessa turte dura. La private ra kana jechuun barbaadu ijoolleen gurguddoodha yoo na jiraate taaptaaf gochuun mala nama wajjin asirra oolanii akka namni beeku hin barbaadu seenayyuu wajjin akka dhiyaarrafaa jira waan ta'eef. Wallahi ni erganii waa kan keewun ni jiran. Yaa miidiyaa fayyadaman tiktookii qaban feesbuukii qaban gurguddoodha namni tijetti hin beeku walumaa walumaa. Aboodiis. Wallahi. Nageenyuma isaaniitiif ani beeksisuun barbaadu. Okay, gari go telakki. Okay, waa'ee seenaatii wal qabatee komantiilee hedduunis yeroo takka maaliif barumsa ishirratti hin xiyyeeffachiisne maaliif miidiyaa irratti fookas akka taatu godhanii jaaniiti gaaffii hedduun komantii keessaanis viidiyoo jallattis ni argaa. Seenaan barumsa hin barattu miidiyaa qofarra jirti moo ishii eebbifamtee uffata kaattuanis arkeetiin jira. Barumsa barachaati miidiyaas hordoftoota hedduu qabdi. Me waan kana ifa godhiif namni takka waan hin barannee miidiyuu marra oolchuu fakkaata itti. Ani beeku ta'a. Ani abbaa firiidamii maatii ofii eeguu abbaa akka warri keenya nutummaa ta'e nama guddatanitti abbaa akkasii abbaa garaa jabaatu ka ilmoo fi jaaffii kunuunsanii nuti ani ilmaan kiyyaa fi jaaffii ilaala. Abbaan kabara hin baratanii karaanii miidiyaalee gilee fayyadaman kana malaaluu osoo hin taane ofii tireeningii itti godhan waan gana gaaf guddatan kooloo naa godha yaa'ii kadhatan akka isaan waa hundaanuu nama gattan hin barbaadan yeroo dhuunfaa na dheerate ijoolleen. Galatoomii guddina keessa seenaan tante doktora akkasii taatu feetamoo joornaalistii moo aktiivistii moo maal akkasii taatu feeta daa'imni ta'e akka yaada fedhitteeti. Fedhiin abbaa hin daangeffamu waan rabbii taasisuu gaa'ummatiin bakka keessatti walmaa'ee na inshaalla. Rabbii bakkaan si haa ga'u. Tole galatoomii gaaffilee armaan gadii jettii eeyyeen godhe yookiin immoo lakki hin goone jetteetii naa deebistaa yoo godhee jiraattee godhee yoo hin godhin immoo lakki hin goone naan jettaa. Okay, gaaffiin duraa osoo laayif irra jirtuu manaa baan laayifii seentee ni beekta. Osoo rafu jirtuu manaa baan laayifii seentee ni beekta. Osoo rafu jirtuu manaa baan laayifii seentee ni beektaa? Shak. Amma waa takka jira baratitti amalli kiyyaaf amalli nama miidiyaa ka tokko miti maaliif jennaan amma ani guyyatti sa'a lama laayivii yoo dhufe miidiyaa sa'a lama qofa laayivii yoo dhufe sa'a lama qofa ta'a. Namni dalagatee dhufu hirribaa ka'ee dhufu gizee gattu waan arguu waan jirtaa usee malee anamma yeroo baay'ee sa'aatii 5tti seenaa sa'a tokko yoo ta'e irraa bayaa Samboda anaa fi miidiyaa waluu hin agarru garuu viidiyoo waan ciccituuf guyyaa hunda waan arganiif waan akkas tukuratiitti godhu fakkaata malee an akka ijoollee biraa miti sa'a 3 sa'a 4 sa'a 5 nama taa'uu danda'u miti nama baay'ee waan akkasii hin beeku manaa manuu miti yaadatu seenee beeku jechuumas. Osoo karaa deemtuu hattuun silkii sirraa hattee ni beekti. Silkii. Okay. Laayivii seentee osoo giiftii takka illee hin argatiin baatee ni beekta. Ni beekta moo ni beekta? Gaaffii sirreetii kaa.
Gaafiin eeyyeen yookiin immoo lakkiidhaadha. Gaafiin godhe yookiin lakkiin godhe yoo waan kana gootee siin jee godhe yoo gootee jiraatte yookiin immoo lakkiidha jettee deebiste. Akkana jetti osoo ni beeyta osoo hin ta'in ni beeyta. Okay, ni beeytatti fudhadhu ni beeyta. Ayyee. Laayivii seentee kannamiin. Laayivii seentee osoo giiftii namni naan kennin. Ana osoo namni osoo gidee ana osoo seente salaamu alaikum osoo jedhe giiftii naa kenna lakki agarre hin jedhu. Oh, okay. Aye. Maaliifin feemasa ta'e jettee sheenoytee ni beeyta? Beeytu. Okay. Nama arrabsitee deebitee dhiifama gaafattee ni beeyta? Nama arrabseen. Namni arrabsee dhiifama gaafattee ni jira. Nama dhuunfaa moo nama baay'ee walitti oolan beeku. Nama dhuunfaa. Nama dhuunfaa akka dhuunfaatti wallolleen namni dhiifama gaafatan jiru. Okay. Oromoo ta'uu fee qofaaf dhiibbaan sirra ga'ee ni beeka. Oromoo ta'uu fee qofaaf akka ilma Oromoo miidiyaarra jirutti dhuunfatti dhiibbaan sirra ga'ee ni jira Oromoo ta'uu fee qofaaf. Miidhaa wayisa. Okay. Jooni irra ga'ee jiru moota bakkiyyaa irra ga'ee yoo taate malee waliin yoo qoodate malee. Ilaalcha gandummaatiif jecha nama akka wal kabajjuu fi wal jaalattuun wal dhabdee beeyta. Lakki. Okay. Haadha seenaa irratti ni fuudha jettee tabiroo laallattee ni beeyta. Abodi amora wali askeza na aba kujere wagala madura jana ture tawu dinde ofra itis. Asibas tubo. Askeza sibasa jete wagala mo kadidua di amora ta jana ture. Aya. Boda waka utalo askeza na bazu miti malaku makia na ergu dinda ofra itis. Okay. Dubartii khabaltee ni beeyta? Dubartii khabalaan dhoytee ni beeyta yookiin khabaltee dhoytee? Akka maraata dubartii eessatti argee khabalare. Okay. Gaafiin itti aantu yeroo hedduu as gubbaa dubartoota hojii adda addaa waliinis laayiviin seentaa bareedduu xiyye jettaanii isin fuudha kaani jettaa haati seenaas yeroo san maaltu itti dhaga'ama inni naaf yookiin lakki oggu laayif irraa baatan waan kana akkanaan jaaladhu dhiisisiin jettee ni beekti. Omaa itti dhaga'amu dhiisillee naan jettee ni beekti. Maasha Allah. Wallahi numa milkooyti. Okay. Galatoomii gaafiin akkana jedhu namoota sadii TikTok kanarraa dinqisiifattu yookiin bikka guddaa qabduuf eenyu baata? TikTokii kanarraa dinqisiifatanuu jira otomaata siin gaareettuu guyyaa biraa waa balleessa. Okay. Nama sitti aanan akka hiriyetti akkaan jaalattu ayyee gaafii siifis sirreessa ayyee akkanatti yoo hiriyaa si jajjaboo sadii TikTok irra waliin jirtan. An TikTok irraa hiriyaa qabu lakki. Warri as gubbaa akkana laayivii hojii teessanii saahiba kiyya waliin jirtanoo? Carrumaa waliin dhufe. Astaghfirullah. Rabbi akka asii nama kaachisiisin. La ilaha illallah. Okay. Taai video kana ni laalanii booda. Taai booda nke. Eka halala ebalu jere adamaan agata jechuurra hunda waliin qabee galuu naa wayyi. Okay. Namoota shan akkaataa dinqisiifattu wal duraa duubaan kaayida artistoota keessaa wallistoota Oromoo keessaa nama shan wal duraa duubaan akkaataa isaan itti dinqisiifattu darajaan kaayi. Anna masheekati isin banda geeffa. Amma
Weellistoota walitti buusurra yookiin filachurra jettee maami? Okay, ani siddir kugaafii biyya keessatti yoo himuu feene irratti dabra rakkoon qabu. Okay, nama lama osoo isaan TikTok dhiisanii jettee hayaattu ni qabda. Jara kana osoo arkuu baadheettee nama yaattu nama lama. Mal waati nyaata waan nyaata tokko waan Okay. Dogoggorri guddaan ati miidiyaa irratti hojjettee osoo hojjechuu baadheettee isheen hojjetu ni qabda. ani waan godhati takka seenee. Okay. 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 Gaaffii itti aantu Dr. Asliin Quraana qaraatee ni beektaa yoo qaraate hangam qaraate? Tikoma kare. Aguma tikoma tikare. Aguma mani karo kare. Okay, qaraatee jirta. Okay. Yeroo hedduu umuseenaa maal jettee yaamtu jechoonni ati itti yaamtu yookiin umuseenaan alatti jechi yeroo hedduu jettee ni yaamtu maali? Haadha seenaati. Umuseenaan alan baan haadha seenaatiin ala. Haadha seenaati ka umuseenaan alatti. Afaanuma jijjiirtee dhaayuu jirtaan haadha seenaatiin ala. Osoo seenaan hin dhufin okay sirraa hin gabaabsa. Ayyee. Jamee jira. Jamee. Okay. Mee dandeettiin ati artii keessatti qabdu maali? Ni qabdaa dandeettii artii keessatti? Qotee bulaadha. Artii keessatti hin jedhu. Dugora gaafa nyaata. Diraamaa dalaguun turee naan jette barreeffamtana. Dalageetiin turee naan jette. Artii keessaa diraamaan. Diraamaan sun barka artistoota gurguddaa sanii bakkanumaan sagalee warwaraaban kana. Egaa artistoota jalqaba tiyaatirri isaa eegalamaami. Artiin jalqaba bar tiyaatirrirraa mana barumsatti eegalamee tiyaatirarra daleedee akkasitti ol guddachaa deemaa bar. Dandeettiin ta'e taatiif beektu ta namni sin beekne ni jira. Ani waan fakkeessuu hin dandaya. Akkasitti immoo aartii keessa seenee wanni yaala jiru ammatti uummata xiqqoo hiriyoota wajjin godhan tanatti viidiyoon baariyaadhin bayaa yuutuub irrallee yoo ta'e feesbuukas tiktook irrallee namni akkuma gaariitti itti boo'armaan sanii gama kaanitti gama aartiitti jechuuf gudduun yaani meeshaa gurguddaan takka kaameraan waraabameen beeku waan sirri maali malee. Yeroo garii muuziqaa yookiin nashiidaa yeroo daleedu yeroo takka takkaanu viidiyoo yeroo laalanii qofla walleen yookiin nashiidaa raayyaa waan biraa jiru ati jala jetta. Yeroo takka daarektii waliin qunnamsiistu. Waan sanatti firratti agartee jirtaa ni beektaa? Ni beekaa ani ati waa'ee aartii dhagaafannan qotee bulaadhaas hin jedhe bara. Uummanni kun akka artistii ta'uu barbaada. Ani aartii waan kiyyaa miti na yaamne an qotee bulaadha. Qotee bulaan gizee qonna ofii geeffatee loon ol galchee ka sirba jaalatullee ka nashiidaa jaalatullee eegumanni kutee duubarra fiiga akkas an duubumarra fiiga. Waan istaayilii ijoollee labanaa tanaan keessaan qabu an gizee madhageetti gurri nama guddaa kullee dabarsaa duubarra deemu. Gaafiin Joowar wajjin walli qunnamtaa Joowar wajjin hariiroo bareedaa ni qabda. Yeroo hedduu Joowar gadhiiftaa Joowar bikka guddaa akka qabduuf ni agarra. Hariiroo waliin ni qabda Joowar waliin. Joowar dabalatee aktivistoota Oromoo namootaan gurguddaa wajjin hariiroo ni qabda. Nama sabaaf dalagu nama dhugarratti icha tokko jaalachuu gadhiisuu dinqisiifachuu akka parsanaalii wal qunnamuu hin barbaachisu jedhee amana. Ati yaalle jechuun wal qunnamuuf wal hin qunnamne akka piraayiveetiitti akka dhuunfatti akka namni tokko Joowarii wajjin wal arkutti boksiinis ta'uu bilbilaanis ta'u waliin agartuuni.
Ani boqti nama bareedu salfata keessattuu warra gurguddaa sheekota aktivistoota hayyoota waan akkasii kana takka dubbisee beeku jireenya yoo namni dubbisee malee nama dubbise hin qaanfadha. Wow. Kanuma isaaniin waliin dubbisnee garuu oguu isaan dhugarra dhaabbatan bira dhaabbattee jechuudha. Hojii isaanii ilaaltee bira dhaabbatta bar bira dhaabbachuuf keessan dubbisuus hin barbaachisu. Wow. Gaafiin tun asaantirraa dhuftee sooshaal miidiyaa malee ogummaan biraa taati qabdu maalii isin jettee isaantiin talammadaa ittiin deebi'aa jalqaba irratti sooshaal miidiyaa ala dandeettii danda'e ogummaan danda'e maalii isin jette? Lafa qotuudhaa jedhee. Lafa qotuu fi qotuu qofa? Lafa qotuudha jedhee. Ayyee lafa qotuudhaa as jala jirti. Talammadaa waan uummanni kee giiftiilee adda addaa waan adda addaa siifannurraa uummata kan kee ati yoo hangam maaliin bira irraa dhaabbattee waan uummanni giiftii fi waan adda addaatiin si bira dhaabbatan irraa isin jirti. Gaafii lammadaa. Akka. Amma geema yeroo taphattuu giiftiilee waan hedduu bu'aa irraa argatta. Bu'aa sanirraa nama rakkates haa ta'u akka sabatti yeroo akka naannootti haa ta'u wanni irraa arjoomte yookiin irraa kanniteef ni qabdaa isin jettu. Waan nama goote ol baastee himuun hin ta'u qaba. Garuu asirratti tagoote hedduu qabda. Osoo laayivii teessuu nama waa bitteef silkii maallaqa erkiteef asirratti agarru dila agarree jechuudha nuti. Nama dhuunfaa qaba parsanaalii. Anamma amalli kiyya kan beektaa abdee. Yoo namni giifti yuumiti akkanumatti anaa birrii 200 harkaa qabu namni natti dhufee asli waan akkana rakkadheedhaan jedhe 200 san namaa kennee 200 tapha waan ajabsiisu barbaada malee nama waa uduba qabatu miti waan akkasii san immoo ani ebalu akkana gore jechuudha dubbachuu hin barbaadu hin yaadadhullee hin beeku waan namaa bara. Yoo namni tasanatti hime rakkadhe naan jedhe rakkoo isaa sun naaman siifte yoo harkaa qabaadhe godhaa fi ebaluu goree ebaluu dhiisee hin yaadadhu hin beeku. Garuu yeroo baay'ee kanuma godhullee uf argata akka takkoo sammuu keessa uf deeme yoo barbaade dhabu. Galatoon. Waa'ee dhimma gargaarsaati wal qabatee waan gargaarsa namoota adda addaa gargaarsa guuran ispeeshaalii biyya keessa jiran tahee warra laayif irrattis gargaarsa guuru maallaqa kana yeroo guuran cinaa takka ni fudhatanii jaaniitii wanni dillikaati. Ifi warri biyya keessa jirulleen biizinasaa fi akka dalagatti waan kana dalaganii jaan. Asliin gargaarsattis akkuma reefu ni hirmaattanii akkamtasii waan kana hangam takka irraa beekta. Dhugumaan warri gargaarsa namaaf guuru kun maallaqa cinaa takka parsantiin irraa ni fudhata warri fudhatu ni jira. Hangi ati irraa beektu ni jira waan kanarraa. Ani gargaarsi akka dhuunfatti irratti hirmaadhe gargaarsa nama qofa lamaan san irratti homaa waan nuun kennine itti arrafamne iyyuu warra gargaarsa guuruu gaafatanii wanyoore. An akka dhuunfatti namni yoo rakkadhe naan jedhe hoomasa waan akka 200, 300, 400 ka Itoophiyaa kana waan argee waliin darbee fi bira taraa akka fakkeenyatti nama dhukkubsatullee takka sagantaa qabeen beeku. Yoo tasanatti usaillee waan akka sagantaa isaa irratti laaffisee naa laaffisuu yommuu san guura fi isa sagantaa qabaniitiin gargaarsa guuran gargaarsa uummata keenya ka shirkaati fi ka uummata harargee ture. Isa mootii nuti waan nutti kennan kaan ustaaz Anasitti ergine kaan ustaaz Yaaqubitti ergine sheekotii tokko ka harargeeti tokko ka arsiiti lamaanuu ifaajetee san jedhanii homaa irraa nuun kennine uummanni illee homaa nutti kennine akkasuma. Yoo waan akkasii jiraate nuun kennaaka. Lamaanuma kana gargaarsa guure. Okay. Galatoom waa'ee kaan gandummaan wal qabateeti yeroo hedduu wanni kun kara biyya Arabaatirraa ka dubbiin gandummaa tuni akka nama ilma Oromoo tokkotti yeroo balliftee yaaddu dubbii tana namni gariin diyaasbooraatu duuba akkana godhaa jaan gartee ati waan kanarraa hagam beekta yeroo wanni takka kaate ammas ummatummaan keenya maaliif biyya Arabaa qoftiin gandummaa kanarratti xiyyeeffatee wal fixa akka alagaa wal fixu daala maaliif waan san walirratti xiyyeeffata warra Arabaa qofa biyya Arabaa jiran qofa maaliif? Biyyoota baay'ina waan kanatti ijoollee suuritu qaamaan waltuma waliin bahee kan waltumu
kuni wani diagora len erge gora mo fontain achille gora mo dai wan biyatan ser indirre finanon jollen itwoltun kun baadiya wan tef lafti ter qablu ma mijata wan tef kezati wal mi amale wana gasmara tilaw ter jirate amala fabirati tiyabrati amma Buaa namni jira Amerika jira asuma Cairo kana namni jira kana to arga wala wala tuko garu sahara so kana keza wana kabretti namu demeti ni kawwa irate jira tu burani waltu mamale wana du dinazi wan media ra kana namni wali terge waltu chisu dando mi go seri jira akati kita thank you biyati sa seri jira wanje okay galatomi me سوران تون مالي سوران تونو برخمي دكتور يوم سوران تلماني أصلي لغاتي يوم ترى وني كان كجا لاين فوري أصلي دكتور أصلي جه سوران كجا لاين بازه برخم ترى برنقول سوران كون كبارا كوتا سددي سدبارا نوتي كاتي وانو فراتشو ماجي تاني ماتريكي نومالي كان فراتشو فتا wani shangar gurgure na bita ka kamar tita kenan na bita mana da yayi okay na ki ture okay ufata topi ture chufanni hungaba sanit director amale namni brango na tunano kenat okay so namni jijiram nenjuru mashallah okay أبغى كم يصير رافع زورا أوكي أنا قالوا تومي دكتور قافين دوما تبي كدوما خرا قافين تمرت كده مجرا عمرين تيارو هدو أن أفرتما جتتي دبتا دكمتي عمرين تنتي أفرتما خرب بيشيركو أفرتما إلهم والله جي والله لا إله مين ما الخيط أفرتما إلهم أفكادم وأنا جايبه فكرتور مي مارو كورا ساقال ترباتا ميجانا رسي أكي توبيا أنو شكي خليل فتنا أباك يرى دبيه والغافرنة أباك يا جاتما أنا فرطة مينام ما شاء الله ما شاء الله رياضة وكما كورا سد ديدا من النور جيران ولا كذي والله وانا جايبها تيرو هدو نيجرا وان قصو فكنا اوكي غافين دوما يرو هدو اني دكتور هي سني جتان امتاني ما درتي دكتور ما انا في لتمه اتي انيمو يا دكتور ما بايرتي في الدري وقال ده بتربه برتفي في الدري تبار إم برتفي او ني برتف وقال ده بتربه إم برتفي عاصي يومتي أكا كيسان دفترك بدم برنيبر بوفافي راجفي رامو كراكرا نياتان چاينا تبرتفي nama yeroo jalqabaatiif doktorummaa funya gurguriin ummata kana kan nagartee si malee nagarreera injirullee amma namni asli jedhee nama muun salfata karaa kana gubbaa osoo na waliin deemte naafi ifaan mucaan baanara idiit godhu irratti ol qabne doktor jettaa moo aktiivistii jettaa moo aslii tiktaaker jettaa doktorii jaaddaa jee ayee doktor jeerii jee nutu irra wal qabne waan kana ayee karaa gubbatti nama sadii moo afur ta'in dhufanii tokko calli jedhee na waamna ifaan faantu hin salfatti ijoollee nama hiriyoota kiyyaatu asli daan jechuun xaafatan itti tolu yoo doktor na jedhee na waaman itti tola jaratti. Maashaallah. Tole daawwattoota keenya gaaffii fi deebiin sa'aa takkaa fi cinaa Dr. Aslii waliin goone kana fakkaatti osoo sagantaan xumurre dura carraa Dr. Asliifiin kannaa Dr. Asliimee waan jettu dhaamsas akka yaadattis waan qabdu guutuu uummata keetiifis dhaamii kan booda dhimma itti aanutti deemu.